afurtama yoo ta'e meeqa ta'a? 110 kana 90 dha jechuudha. Hundi isaanii fakkeenyaaf lakkoofsa lakkaawwitee zeeroon hin jira. Meeqa? 6 yeroo salphatuuf ammoo maan goona? Hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Lernajo chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe share tolchaa. Gaaffii yaada qabaattan garaa koomentiidhaan nu beeksisuu dandeessu. Viidiyoon kun kan guyyaa darbeeraan kan itti aane waan ta'eef hundi keessan akka subscribe share like tolchaa koomentii garaa garaa barreessuudhaan akka yaada naa kennitan tan gaafadha. Kallattiidhaan gara barnoota keenyaadhaatti haa ceenu. So akkuma beekamu gaaffii inni 10ffaa kanaan dura 9ffaa illee hojjenneerra. Inni 10ffaan immoo qofti safar isaa 90 fi 180 gidduutti argamu safara qofa maalidha? So bakka duwwaa jedhama jechuudha. So akkuma beekamu 90 180 jechuun 180 fi 90 dabalata jechuudha. 91 92 jedhaati eega meeqa deema? Eega 170 fi 9 deema jechuudha. So meeqan dabalatu? 90 fi hindongorina 180 dabalatu isaan gidduutti kan argamu qofa maal jedhama kuni? Qofa obtiyuusii jedhama jechuudha. So fakkeenyaaf mee haala halluusaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan dura kan baratanidha kan isaniif galuun haala hallume. Isa boqonnaa 5 kutaa 8ffaa irraa baratanii jirtu. Fakkeenyaaf inni kun 110 haa jennu. Inni kun ammoo 70 haa jennu. Amma qofni kun qofa maaliiti? Qofa obtiyuusii jechuudha. Obtiyuusii jechuun 110nis meeqa gidduutti argama? 90 fi 180 gidduutti argama jechuudha. So kun qofa maal jedhama? Qofa obtiyuusii jedhama jechuudha. So deebiin isa daarratti jirudha jechuudha. Kana malees isa caarratti jiru immoo olaalu qofa guuchisoo jedhama. Guuchisoon ammoo kan jennu idaama qofoota lamaanii digirii 90 yoo ta'anidha jechuudha. Idaama qofoota meeqa? Meeqa yoo ta'an digirii 90 ta'an. Fakkeenyaaf osoo 60 fi 30 fudhanne 60 guuchisoo isaa meeqadha? 30dha. Walitti odeenu meeqadha? 90 ta'a jechuudha. Kun qofa maal jedhama? Qofa guuchisoo jedhama. Fakkeenya fudhannee haala hallume. Kun kan isaan baratanidha. Kun rog-sadee qofa sirriiti. Qofa sirrii yoo ta'u kun 60dha jennu, kun ammoo 30dha jennu. Amma akka argitan kun 90dhaan beekamaadha kuni. Akkuma argitan guuchisoon 30 meeqadha? 60dha jechuudha. So kun qofa guuchisoo jedhama jechuudha. Inni kaan immoo qofa AQT. Qofa AQT ammoo xaan irra xiqqaa 90 ta'a jechuudha. Irra xiqqaa 90 ta'an qofoonni kunneen irra xiqqaa 90 yoo ta'an qofa maal jedhamu kuni? Qofa AQT jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf 89 osoo inniiti 89 irra xiqqaa meeqati? 90ti. 70 irra xiqqaa meeqati? 90ti. So kun qofa maal jedhama? Qofi kun qofa AQT jedhama. Fakkeenya mi'a fudhannu isaas. Fakkeenya fudhannee walaallee iddoo kana 80 jennu, kan ammoo 60 jennu, kan ammoo 40 jennu. Amma kunneen hundi isaanii sadiin isaanii jechuudha. Kun rog-sadee iskeeliniiti. Amma hundi isaanii digirii meeqaan gadiidha? 90 gadiidha jechuudha. So kun qofa maaliiti? Qofa AQT jechuudha kun. Qofa hirkoo. Qofa hirkoo jechuun ida'ama qofoota lamaanii digirii meeqoota? 180 ta'an. Fakkeenyaaf 100 ida'u meeqa? 80 meeqadha? 100 fi 80 jechuudha. So akkasanii galuuf ammoo kan kutaa 8ffaa baratan ammoo isanii fidame. Rog-sadee kanarraa qofa alaa huna fakkeenyaaf akkaataa kana jettanii akkasanii galuudhaaf jechuudha.
keessa ka boqonnaa sadiillee ka boqonnaa shaniillee akka baratanii fedheetidha. So amma iddoo kana 70dha 40 yoo ta'e safar qofa alaa kun meeqa dare 70 ida'u 40 meeqa ta'a 110 ta'a jechuudha. 110 ta'a kun 110 yoo ta'u 110 yoo ta'u amma kofi hirkoon isaa kun meeqa taare 70 ta'a jechuudha. 70 ida'u 110 meeqadha 108 waan ta'uuf jechuudha. Kofi hirkoon isaa meeqadha 70. Hirkoon 70 meeqadha 110 jechuudha. Akka kanatti akka hubattan nan barbaada jechuudha. Isa gaafii 11 faara adeemnu kanneen armaan gadii keessa hunda kan hammatu kamedha. Akkuma beekamu hunda kan hammatu paralogiraamidha jechuudha. Paralogiraamiin reektaangilii ni hammata, raambaasii ni hammata, iskuweerii ni hammata jechuudha. Hunda isaanii kan hammatu maalidha? Paralogiraamidha jechuudha. Amma silaatii hunda isaanii tokkoon isaan afreen kanneen hiikoo isaan tokkoon isaanii ni kenna jedhu yeroon qabachuudha. Sababni isaa qormaatarra kanneen keessan afurtu jiran. Reektaangiliin jira, iskuweeriin jira, raambaasiin jira, paralogiraamiin jira. Tokkorraa afur qormaata ministirii ta'ee moodela akka golaas ta'een beekamu jechuudha. Dhufuu danda'a. Hin dhufaa qormaata ministiriirraas kanneen afreen keessanii inni tokkoon dhufu. Hiikoo isaanii yoon beekin tokkoon isaanii amaloota maalii akka qaban yoon beekin qormaatarra dhufuu waan danda'uudhaaf yoo viidiyoo isaa barbaaddan gara koomentiidhaan viidiyoo isaa nu hojjedhu yookaan anu koomentii jalatti viidiyoo isaa ka hojjedhe kanaan dura waan jiruudhaan koomentii jala isaniif kaa'aa jechuudha. Linkii viidiyoo jechuudha. So gaafii 12ffaa. Kanneen armaan gadii keessan reektaangilii ilaalchisee kamittuu sobaa'edha. So amma kamittuu sobaa'edha. Maani reektaangilii ilaalchisee ilaaltanii kun asirratti dhufeera amaloota reektaangilii jechuudha. Akkuma beekamu kofoonni hundi walitti galoodha. Qoy akka sanii galuudhaaf reektaangilii sanaa kaasu. Kun reektaangiliidha jenna. Kun reektaangiliidha. Sirriitti akka sanii galu akka mul'atuudhaaf jechuudha. Kofoo hundi walitti galoo kan jennu kunooti. Kofoonni isaa tokkoon isaanii digirii meeqadha? 90dha jechuudha. Hundi isaanii maalidha? Walqixaadha jechuudha. Hundi isaanii walqixaadha jechuudha. Sarbiiwwan isaanii walqixa dheeratu jechuudha. Sarbiiwwan isaanii walqixa dheeratu fakkeenyame isa mul'isa sarbiiwwan isaa kunooti. Halluu jijjiiraa, halluu addaa godha. Kunooti. Akka argitan sarbiiwwan laalsanii walqixa dheeratu jechuudha. Sababni isaa kofoonni walqixa waan ta'een sarbiin isaanis walqixa dheeratu jechuudha. Kunis sirriidha. Kun lamaan sirriidha. Rogoon hundi walitti galoodha. Amma akkuma beekamu reektaangilii rogoonni fuullee qofattu walqixaadha jechuudha. Rogoonni fuullee laaltanii fakkeenya A, B, C, D osoo inneeti roga Aabaan walqixa roga maaniiti? Caadaata jechuudha. Kana malees rogi Aacaan walqixa roga maaniiti? Baadaata jechuudha. Amma rogoon walqixa ta'an kanneenidha jechuudha. Fakkeenyaaf mee sanaa mul'isu kun roga kanaa fi kun walqixaadha. Kana malees roga kanaa fi kana walqixaadha jechuudha. Rogoonni olii fuullee ta'anitti walqixa malee rogoonni hundi isaanii walqixaa muti jechuudha. So inni soba ta'ee inni meeqa faara kan jiru isa caarratti jiru kun isa soba ta'eedha jechuudha. Mee amma immoo daarra akka jiru mee haalaalu maalidha? Sarbiiwwan isaa waliif perpendikulaarii miti. Sarbiiwwan reektaangilii osoo hin taane ka perpendikulaarii ta'an ka roombaasitti soo ka reektaangilii waliif perpendikulaarii miti jechuudha sirriidha innis. Isa kamittuu dhugaadha. Kanammoo irra deddeebinee yeroo baay'ee hojjenneerra barattoonni haaraallee waan jiraniidhaaf callisnee haa hojjennume. Fakkeenya dhugaa kan ta'e beekuudhaaf jalqaba maan godhuu qaddanii ka miseensonni lakkoofsa laakkaawwii keessa jira hundi lakkoofsa maanii keessa ni jiru hundaa keessa jiru jechuudha. Miseensonni lakkoofsa hundaa keessa jiran hundi lakkoofsa intijeerii keessa jiru jechuudha. Miseensonni lakkoofsa intijeerii keessa jiran hundi lakkoofsa maanii keessa argamu? Raashinaali keessa argamu jettanii addaan baafatu qaddani. Ergasiin booddee ka sirriin taane sirrii mootettan. Amma laala kuni faallaadha waan ta'eef kan hundaa keessa jiran hundi lakkoofsa intijeerii lakkoofsa laakkaawwii keessa jirudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa laakkaawwii keessa zeeroon hin jiraa? Hin jiru. Hin ta'ure. Eshi kan lakkoofsa intijeerii keessa argaman hunda lakkoofsa hundaa keessa. Fakkeenyaaf
lakkoofsa negatiiv lakkoofsa hundaa keessa argama hin argamu. So innis x. Kanaafis lakkoofsa raashinaali keessa argama hundi lakkoofsa intijeerii keessa. For example lakkoofsa raashinaali keessa deesimaaliin ni argama. Fakkeen duwwaan tuqaan torba ni argama. Ama lakkoofsa intijeerii keessa ni argama? Ni argama. X. Isa daarratti jiru. Kan lakkoofsa hundaa keessa jiran hundi lakkoofsa intijeerii keessa ni argama? Ni argama. Sababni isaa lakkoofsa intijeerii kan jennu lakkoofsa poozitiiva ta'e lakkoofsa maanii lakkawwii fi faallaa lakkoofsa maanii lakkawwii fi zeeroo kan of keessatti qabu maal jedhamu lakkoofsa intijeerii jedhamu waan jedhameefidha. Isa daarratti jiru kun deebii sirrii qabateera jechuudha. Bal'ina geengoo tokko ilaala sirriitti. Bal'ina geengoo tokko 81 paayi seentimeetira square yoo ta'e diiyaameetirri isaa meeqa ta'a? So amma bal'ina geengoo akkaataa kamitti akka barbaannu beekuu qabna jalqaba. Bal'ina geengoo akkuma beekamu kan barbaannu maal tolchina sanii fakkaata? A equal pi r square. So akkuma beekamu maal tolchina? A equal pi r square 81 maalidha? Pi seentimeetira square. Seentimeetira square. So amma bal'ina isaa beekuudhaaf ammoo arrii kana beekuudhaaf ammoo maal tolchina? Bakka bal'ina kanaa buusna jechuudha. Maal tolchina? 81 hojjadha sanis pi seentimeetira square walqixa pi r square. Achiin booda maal goona? Under radical. Raadiyesii beekuudhaaf jechuudha. Under radical. So meeqa ta'a? Hoba meeqa ta'a? Raadiyesii isaa hoba meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. So meeqa ta'a arrii kana hir'istan. Paayi kana barbaaddan asiinis paayettanii hir'istanii 0 ta'a. Kun hin badannu hin badaa. So meeqa ta'a arriin kenna? 9 ta'a jechuudha. So amma arrii 9 arganneerra kana wujuun ammoo yoo ta'e diiyaameetiri isaa meeqadha? So 9 baay'isuu diiyaameetira jechuun mees kunis saniif galuu dhabuu danda'a. Diiyaameetira jechuun diiyaameetira ruqita 2 arriidha jechuudha. So diiyaameetira innaa 9 baay'isuu meeqa? 2 jechuudha. Meeqa ta'a? 18 ta'a. Maani diiyaameetira isaa jechuudha. Raadiyesiin isaa immoo maalidha? Raadiyesii walqixa diiyaameetira jara 2 jechuudha. So raadiyes innaa 18 2dha. Foqoon meeqa arganna? 9 arganna jechuudha. So deebiin isaa meeqadha? Diiyaameetira isaa yoo ta'e 18 jechuudha. Deebiin isaa inni baarratti jiru deebii sirrii qabatee jira. Gaaffii inni 15ffaa. 15ffaan akkuma beekamu sirriitti ilaalaa. Isaanis dongorsuu waan danda'uuf sirriitti ilaalaa gaaffii 15ffaa. Maal jedha? Tokko tuqaa meeqa? 2. Cufe. Hir'isuu jedhee ammas meeqa? Akkas. Negatiiva meeqa? 2 tuqaa meeqa? 4. Cufe. Ammas maal? Cufi jechuudha. Yeroo meeqa cufameera? Yeroo 2 jechuudha. Achiin booda meeqa? Hiiroo jenna. Hiiroo meeqa? Negatiiva duwwaa tuqaa 4. Amma kun salphaadha. Amma barattoonni baay'ee hin raffatina gaafa akkasii irratti yeroo baay'ee kan dongortan yoo sodaatanidha. Gaafa akkasii kun salphaadha. Maal gootan jalqaba? Negatiiva baay'isuu negatiiva maali? Poozitiiva ta'a. 1 tuqaa 2 ida'uu meeqa? 2 tuqaa 4. Achiin booda hiiroo meeqa? Hiiroo negatiiva meeqa? Negatiiva duwwaa tuqaa 4 beekaa. Dhumate? Yoo walitti hidheetamu meeqa ta'a? 3 tuqaa meeqa? 6. Hiiroo meeqa? Negatiiva duwwaa tuqaa 4 ta'a jechuudha. So kun 3 tuqaa 6 miti ture. Amma maan goona akka nu salphatuuf ammoo maan goona? 36 jala meeqaan? 10. Sababni isaa tuqaan booda dijitii tokkotu jira waan ta'eef hiiroon. Kun ammoo meeqadha? Tuqaan booda dijitii tokkonnis waan ta'eef negatiiva 4 jala meeqaan? 10. Amma akkas erga tolchineeni baay'ee salphaadha jechuudha. Maal tolchitan isanii fakkaata? 3 36 jala 10 baay'isuu meeqa? Wal jijjiiraare kana 10 jala 4 negatiiva. Achiin booddee 10 kana 10dhaan balleessina. 36 ammoo gaafa 4dhaaf hiirru meeqa ta'a? 9 ta'a. Iddoo kana maal qabna? Negatiiva qabna. Dagatina negatiiva. Negatiiva meeqa ta'a? Negatiiva 9 ta'a jechuudha. Mee filannoo keessaa barbaannu jechuudha. Inni R36 isan dongorsuudhaaf
dongoriin abbaan negative 36 hin ta'u. Caan ammoo negative meeqa? 9 jechuudha. Deebiin isa caarratti argamudha. Daanis kennadha kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolcha. Gaaffii yaada qabaatan gara koomentiidhaan na beeksisuu dandeessu. Hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarrutti nagaan naa tura. Na jiraadhaa.